Hayyee hundi keessanuu akkam jirtan bakka gara chaanalii seenessaa podcast nagaan dhuftan mee har'a immoo jijjiirama dinagdee dhiyeenya kana Itoophiyaa keessatti mul'ate waliin ilaalla nu waliin tura viidiyoo kanarra waan isin fayyaduu fi hubannoo uummata haaraa kana akka argattan shakkiin qabu keessumaa addatti immoo baankiin biyyoolessa Itoophiyaa uggura daldala sharafa alaa irra kaa'ee ture kaasuusaa deeggarsa IMF argachuuf gatii maallaqaa birrii gadi buusuu isaatii fi dhiibbaa inni geessisuu irratti xiyyeeffannee ilaalla jijjiirama dinagdee Itoophiyaan dhiyeenya kana goote kun maali akkasumas immoo yeroon gara fuulduraa Itoophiyaa maal fakkaachuu danda'a qophii kanarraa dhiibbaa inni jireenya keenya keessatti geessisuu fi maal gochuu akka qabnu akkasumallee maal gochuu akka hin qabne eeruu kan nuuf laatudha egaa hanga dhumaatti nu waliin tura qabxiiwwan afur kan waliin ilaallu ta'a tokkoffaan maaltu ta'e maaliif akkas ta'uu danda'e dhiibbaan inni hawaasa keenya irratti qabu hoo maali akkasuma mootummaan maal gochuu qaba kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha tokkoffaa irratti wantoonni ta'anii qabxii sadiitu jira tokko jijjiirama sharafa alaati jijjiirama sharafa alaa gaafa jennu baankiin biyyoolessa Itoophiyaa birriin doolaara Ameerikaa waliin bilisaan akka daldalamu heeyyama labsee jechuudha kunis baankii fi maamiltoota gidduutti kan murtaa'u ta'a kana dura hamma gatii jijjiirama maallaqaa baankii biyyoolessa Itoophiyaatti murtaa'ee baankota hundumaaf raabsama ture biyyoonni biraa garuu mamata kanarraa adda ta'e hordofu turan durumaanuu amma immoo mootummaan Itoophiyaa akkuma biyyoota biroo gabaan akka murteessu imaammata haaraa gadhiisee hojiirra oolchaa jira kun immoo birriin doolaara waliin yommuu madaalamu parsantii 58 oliin akka gatii dhabu taasiseera jechuudha kana jechuun immoo fakkeenyaaf namni wixata dura qarshii 1,100 baankiidhaa qabu qarshii isaa naannoo 1,724 ta'e qabu amma naannoo qarshii 1,000 haga doolaara qarshii 1,000tti gadi bu'eera jechuudha kana jechuun doolaara hedduudha jechuudha kan isa dhabsiisu gaafa doolaaratti sharafni jechuudha lammaffaan deeggarsa IMF International Monetary Fund tarkaanfiin kun qaama tattaaffii Itoophiyaa fandii maallaqa idil addunyaa fi liqeessitoota addunyaa biraa irraa gargaarsa maallaqaa argachuuf taasisu keessaa isa tokkodha. Biyyattiin faayinaansiyaalaan doolaara biliyoona 20 ol akka argattutu eegama. Lammaffaan kana qabxii sadaffaan rakkoo dinagdee Itoophiyaan amma keessa jirtu. Itoophiyaan liqaa idaa alaa gara doolaara biliyoona 28 ol kan ofirraa qabduu fi akkasuma hanqina maallaqa alaa riizarvii doolaar kaarensi kan jedhamu kana wajjin baay'ee rakkachaa kan jirtudha jechuudha. Meeshaa biyya alaatii impoortii gootee galchuu irratti rakkina guddaatu ishee mudachaa jira jechuudha. Akkasuma ekspoortii irratti illee baay'ee rakkachaa jirti. Sababa nagaa kanaa fi sababa doolaara dhabuu ishiitiin jechuudha. Infleeshin reetiin yookaan immoo qaala'insi jireenya gabaa Itoophiyaa illee ammatti parsantii 23 irra gaheera jechuudha. Itoophiyaan qaala'insa jireenya gabaa olaanaa fi hanqina sharafa maallaqa alaa akkasumallee muddee darbe maallaqa kana dura biddireeffattee turte osoo kaffaluun irra jiru osoo hin kaffaliin haftee waan rakkoon ishee mudateef jechuudha. Kana lammaffatti kan waliin ilaallu kuni maaliif ta'uu danda'e? Murtiin amma darbe kuni maalirraa ka'eeti? Tokkoffaa liqaa fi qaala'insa jireenyaati. Itoophiyaan liqaa ishee irra deebiin gurmeessuu fi qaala'insa jireenyaa to'achuu barbaaddi. Ammatti baay'ee rakkina keessa seenaa jirti waan ta'eef ikoonoomii ishii akka bayyanatu barbaaddi jechuudha. Lammaffatti immoo deeggarsa biyya alaa argachuudhaaf. Waliigaltee kana mallatteessuudhaan birrii argamuun Itoophiyaan IMF fi liqeessitoota addunyaa biroo irraa maallaqa argachuun diinagdee ishee tasgabbeessuudhaaf abdii waan qabduufi jechuudha. Egaa dhiibbaan inni hawaasa irratti qabu maali? Faayidaan isaa miidhaan isaa kan jedhu waliin ilaalla. Faayidaan isaa namoota hundumaafuu investimentii mootummaa tajaajila hawaasa gaarii deeggarsa maallaqa argamu kanarra tajaajila mootummaa fi bu'uuraalee misooma fooyya'aa ta'e uumuu danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo namoota sadarkaa gadi goleessa irra jiraniif immoo haalli ikoonoomii raaga irratti hundaa'een waan socho'uu danda'uuf carraa daldalaa fi investimentii fooyya'aa uumuu kan danda'udha jechuudha. Miidhaan isaa maali? Miidhaan isaa baasii jireenyaa olaanaa kan fidu ta'a. Sababni isaa doolaara gabaadhaan akka murtaa'u gaafa heeyyamame gabaan hin dhaabatu jechuudha. Ammaaf gaafa duraa 74 ture 74 irraa gara 80 irraa gara 90 irraa amma haga 95 dhibbaatti deemaa jira jechuudha. Kuni maal agarsiisaa biyyoota biraatti irraallee kan hubannu kana jechuudha. Naayijeeriyaan illee waggaa darbe riifoormii kana gootee turte. Gaafa riifoormii kana gootu doolaara Ameerikaa tokkichi naayiraa 800tti sharafama ture. Sinigaleera jedhee abdadhaa doolaarri tokkichi naayiraa Naayijeeriyaa 800tti sharafama ture. Amma garuu meeqa ta'eera ree? Doolaarri tokkichi naayiraa Naayijeeriyaa 1,610 dachaadhaan dabala jechuudha. Kun gaafa akkasitti dachaadhaan dabalaa deeme baasiin jireenyaa olaanaa ta'aa deemaa jechuudha. Gatiin meeshaalee biyya alaatii galfamanii dabaluudhaan jireenyi qaalaa taasisuun isaan oolu jechuudha. Kun immoo gatiin ammuma dabalaa deemuun wantoota bu'uuraaf jireenya barbaachisan bitachuuf rakkisaa taasisuu danda'a jechuudha. Baasii dabalaa deemuun harka qalleeyyiin meeshaalee fi tajaajiltoota yookaan immoo sarvisii baasii olaanaa isaan mudata jechuudha. Qusannoo illee hir'isuu danda'a. Qusannoo akkamitti hir'isaa qaala'insi jireenyaa galiin fi baasiin yoo kan wal madaallate qarshiin silaa qusannoodhaaf ooluu danda'u baay'ee hir'isuu danda'a jechuudha. Abbootii qabeenya birrii baankii Itoophiyaa keessa qabaniif immoo sababa irreen gatii maallaqaa qarshiin Itoophiyaa divaaluu ta'eef baay'ee qarshiin isaan baankiidhaa qaban sun gatii dhabaa jechuudha. Kan erga ammana jennee mootummaan maal gochuu qaba? Tokkoffaa hojii tola ooltummaa hawaasaa bal'isuu. Namoota
karaa deeggarsa mindaadhaanis haa ta'u karaa gaasii yookaan immoo naafxasiinis haa ta'u karaa kanaatiin karaa eegumsa fayyaatiin karaa barnoota fooyyessuutiin mootummaan hojii tola ooltummaa hawaasaa bal'isuu qabaachuudha gargaarsa argamu kanarraa. Lammaffaan qaala'insa jireenyaa to'achuudha. Qaala'insa jireenyaa to'achuuf imaammata maallaqaa fayyadamuun barbaachisaadha. Gatiin meeshaalee fi tajaajiloota garagaraa yeroodhaan hordoffii gochuu fi gidduu seenee sirreessuu qabaa jechuudha. Sana yoo hin taane daldaltoonni qarshii baay'eetti dabaluudhaan uummata baay'ee mankaraarsuu danda'u jechuudha. Sadaffaan piroojektota bu'uuraalee misooma irratti investii gochuun carraa hojii uumuu fi oomishtummaa fooyyessuun barbaachisaadha jechuudha. Gargaarsa amma argamu kanarraa IMF fi World Bank irraa qarshiin biliyoona 6 ol hin gala waan ta'eef dhaabbilee xixiqqaadhaaf karaa liqiitii fi karaa garaagaraatiin deeggarsa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Afuraffaan immoo maallaqni argamu kun malaammaltummaa malee haala bu'aa qabeessa ta'een akka itti fayyadamuuf farra malaammaltummaan tattaaffii godhan cimsuu jechuudha. Mee ammoo waliin ilaalu birriin Itoophiyaa gatii dhabuun akkamitti biyya gargaarare namoota baay'eedhaaf kan hin galle isinillee kan hubachuu barbaadan jedhee ani amanu yeroo baay'ee birriin Itoophiyaa amma gatii dhabuunsaa akkamitti biyya kana gargaaruu danda'a jedhee jettanii tooni yeroo baay'ee kan isin rakkisu kan bitaa isinitti galu yoo ta'e kan waliin ilaalu ta'a deebii keessanii ergattu jechuudha. Tokkoffaani fakkeenya ammayyaa jennuuti riifoormii kana dura fakkeenya kana fudhachaa jiru. Doolaarri tokko qarshii 50 jennu. Itoophiyaan rakkoo lama qabdi. Rakkoo alargii gadaanaa qabdi yookaan immoo ekspoortii gadaanaa qabdi. Impoortii immoo olaanaa qabdi yookaan immoo meeshaa biyya keessa galchitu baay'ee olaanaa qabdi. Okay. Trade deficit kan jedhamu jira. Trade deficit jechuun alargii hir'isuu meeshaa biyya keessa galuuti yookaan immoo ekspoortii hir'isuu impoortiiti. Kanaafuu birriin Itoophiyaa yoo gatiin isaa gadi bu'e akkamitti Itoophiyaan rakkinicha furuu dandeessire. Erga gatiin birrii hir'ise immoo mee doolaarri tokko qarshii Itoophiyaa 100 ta'ee haa jennu. Kun fakkeenya kana fudhachaa jiru. Egaa duraan doolaara tokkoon meeshaa birrii 50 kan argatan uummanni Itoophiyaa irraa doolaaraan meeshaa galfatan jechuudha. Amma waan qarshii 100tti lakkaa'amu argatu jechuudha. Kun immoo isaaniif filannoo gaariidha. Sila duraan doolaara tokkoon kan qarshii 50 kan argatan amma doolaara tokkoon kan qarshii 100 argatu jechuudha. Kana jechuun Itoophiyaan garasitti baay'inaan ergite jechuudha kana booda alargii isaan gara isaaniitti guddisti. Karaa kanaan Itoophiyaan akka alargii ishii guddatu taasisaa jechuudha. Karaa impoortiitiin immoo hanqina daldalaa lammaffaa ilaalu. Uummanni Itoophiyaa duraan birrii 50 kan argatan amma 100tti ta'eera jennu. Dachaadhaan itti dabaleera. Kanaafuu baay'ee bitachuu ni dhiisuu jechuudha humna hin qaban waan ta'eef. Kun immoo maal isaan taasisaa meeshaa lookaalitti oomishame akka irratti xiyyeeffatan isaan kakaasa jechuudha. Sanirraa meeshaan biyya sanirraa galaa ture akka xiqqaatu ta'a jechuudha. Biyyi hundumtuu immoo kan barbaadu immoo kana alargii guddisuudhaa fi meeshaa gara biyya keessa seenan xiqqeessu. Hundi keessanuu akka hubatan abdiin qaba. Lammaffaa investeeroonni biyya biraa doolaara Itoophiyaa keessatti waan ol ka'eef gara kana dhufanii investi akka godhaniif fedha horatu jechuudha. Garuu gaafin asitti ani kaasuu barbaadu gaafin lamaan tokko hin jiru. Gaafin tokkoffaani riifoormiin haaraa nama geggeessite kun Itoophiyaa keessatti qarsheen ishee waan gadi bu'ee fi waan divaaluu ta'ee fi biyyoonni biraa akka meeshaa asii Itoophiyaa irraa bitatan ni taasisa jedheen abdadha. Haa ta'u malee garuu dhuguma Itoophiyaan koondishiniin amma ishiin irra jirtu kun ekspoortii kan guddisu ta'a kuni gaafii biraati. Haalli nagaa amma jiru ekspoortii Itoophiyaa keessatti kan guddisu ta'uunsaa baay'ee na shakkisiisa. Maaliif warri kana dura biyya keessa jiranuyyuu oomisha isaanii xiqqeessaadhaa fi hamma yeroo dhaabaa jiran kanatti dhuguma ekspoortiin Itoophiyaa hin guddata jedhanii abdachuun xiqqoo waan gaafii namatti kaasudha jechuudha. Lammaffaan immoo investeeroonni biyya biraa yoo biyya kana dhufan doolaara isaanii gaafa as keessa gabaa kana keessatti gadi naqanii ta'anii hojii jalqaban. Investeeroonni biyya keenyaa gabaa keessaan ba'anii yoo sunis waan nama yaaddessudha jechuudha. Gaafiin kiyya kana lamaanii kana yeroon kan furu ta'a waliin laala gara fuulduraatti. Walumaa galatti cuunfaa isaa immoo gaafa hin kaa'u Itoophiyaan maallaqa ishee gabaan akka murteessu fayyadamuun ishee tarkaanfii guddaa dhimma dinagdee amma keessa jirtu furuuf gooteedha jechuudha. Maaliif idaa kana dura isheerra jiru deebisuu dadhabdeerti. Ikoonoomii ishee baay'ee dilalaa keessa galeera. Kanaaf tarkaanfii guddaadha jechuudha. Itoophiyaan riizarvii kaaransii meeshaa biyya alaatti ittiin galchitu baay'ee rakkachaa jirti. Kanaaf jara kana wajjin waliigaltee mallatteessitee tuni deeggarsa idil addunyaatii fi liqaa argachuun ishee kun waan guddaadha yeroo kanatti. Haa ta'u malee garuu harka qalleeyyiidhaaf qormaata battalaa tokko tokko fiduu danda'a. Tarkaanfiiwwanii fi amantoonni sirrii ta'an mootummaan dursee fudhatamnaan dhiibban inni fidu garuu hir'isuu danda'a amma danda'amaa ta'e. Haa ta'u malee riifoormiin amma godhame kun guddina itti fufiinsa qabuuf karaa saaqullee akka danda'u hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Akka namoonni tokko tokko haasa'anii miti jechuudha. Dhugumatti Itoophiyaa yoo imaammata seeraan hordofte wanti kun bu'aa qabeessa ta'uu danda'a. Garuu ekspoortii ishii yoo hin guddanne ta'e qarshii isheen qofti gatii dhabuunsaa waliigalatti biyya fayyaduu hin danda'u jechuudha. Ekspoortiin Itoophiyaa alargiin ishii faaran guddachuu qaba jechuudha. Riifoormii kanarraa fayyadamaa taasisuudhaaf jechuudha. Walumaa galatti bu'aa isaatiitu caaluu danda'a miidhaa isaatirra. Sababni isaa maalirraa ka'eeti kanaan dura qarshii guddaan sarkuleet kan godhu bilaak maarkeetii keessa yookaan immoo gabaa gurraacha keessa. Daldaltoonni meeshaa galchuudhaaf doolaarri isaan baankirraa argachaa turanii parsantii muraasa parsantii 10 parsantii 20 caaltu. Parsantii hafe eessaa argatu ture gabaa bilaak maarkeetii irraa. Baankirraa doolaara muraasa birrii 58 bitanii
waliigaltitti bicha mallatteessanii sana booda kan irraa feessa barbaadure gabaa gurraacha keessa 120 kan bitaa turan. Gaafa garuu gabaan haa murteessu jedhamee toni maamilaa fi gabaan sharafa doolaaraa kana murteessuu jalqabe maallaqni silaa duraan bilaak maarkeetii keessa sarkuleetu gochaa ture suni amma gara baankitti dhufaa jechuudha. Namoonni meeshaa biyya alaatti galchuudhaaf baasii guddaadhaaf dhamaatii guddaadhaaf saaxilamaa turan illee amma ni bayyanatu jechuudha. Amma qarshiin seeraan ala socho'aa ture sun gara qarshii seera qabeessa ta'utti gara baankitti dhufaa jechuudha. Kun immoo daldaltootaaf qarshii madaalawaan akka argatan taasisuun gatii gaariin akka deebi'ee gurguramu gargaara. Kun alkalattiinis konsumarii ni fayyada. Meeshaan duraan doolaara tokko 120 bilaak maarkeetii keessa bitan amma yoo 90 dhibbaan argatan ta'e kuni gabaa Itoophiyaa irratti illee fooyya'umsa agarsiisuu danda'a jechuudha. Akkasuma dhaabbanni biyyoota biroo investimentii gara biyyaa akka dhufaniif illee gaariidha. Haa ta'u malee haalli nagaa biyyi kun amma keessa jirtu haaraa simachuu dhiisii kan jiranuyyuu amma oomisha dhaabutti jiru. So to'annoo gaarii fi gargaarsi harqalleeyyii jiraannan faayidaa gaarii qaba. Kun hin taane taanan garuu miidhaan isaa uummata baay'ee miidhuu danda'a jechuudha. Akkasumallee hanqina riizarvii kaaransii mootummaa nama mudachaa jiru illee furuu danda'a. Kun immoo ikoonomiin akka bayyanatu taasisaa jechuudha. Amma baay'ee warraaqsa keessa jira waan ta'eef. Haa ta'u malee liqaan kennamu kun ekspoortii yookaan alargii yoo hin cimne idiyaa biliyoona 28 kana dura biyyattii irra jirtuuf dabalatee ammas liqaan biraanii kennama waan ta'eef kufaatii dinagdee akka biyya Giriik mudatee ture keessa nu buusuu danda'a jechuudha. Kanaaf mootummaan kana haala baay'ee aktiivii ta'eetoni waan ikoonomii keessatti ta'aa jiru hordofuu kan qabuuf. Riiformiin akka kanaa biyyoota Afrikaa birootti illee mudatee ture. Qaala'insi jireenyaa kan dabalee fi uummata mootummaa irratti akka mormii kaasan kan taasisaa jirudha. Fakkeenyaaf Keeniyaadhaa fi Naayijeeriyaa keessatti. Keeniyaan poolisii taaksii dabalu fiddee turte. Suni uummanni akka baay'ee mootummaa irratti kaka'uu ishii godhe. Maaliif isaan ofiifuu durumaayyuu qaala'insa gabaa jireenyaa yookaan immoo infleeshin reetiidhaan baay'ee rakkachaa jiru. Taaksiin gaafa irratti dabalamu immoo mootummaa irratti mormii kaasanii karaa cufaa turan jechuudha. Kanaaf Naayijeeriyaan illee waggaa tokko dura yommuu riiformii kana gootu doolaarri tokko naayiraa 800 kan ture amma dachaadhaan dabalee waggaa tokko booddee doolaarri tokko naayiraa 1610 irra ga'eera. Kun immoo infleeshin reetii isaanillee akka dabalu taasise. Parsantii 24 irra bara darbe kan ture bara nagaa parsantii 34 ol guddateera. Liqaan idaa isaan irra jirullee naannoo doolaara biliyoona 41 ol irra gaheera. Kanaafuu haala amma biyyoota Afrikaa liqii IMF fi World Bank irraa fudhatanii kan ilaallu yoo ta'e ikoonomiin sadarkaa irra deebi'ee bayyanachuu hin dandeenye irraan gahaa jira jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaan akka waliigalaatti qumaara taphatte jechuu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaan maaliif qumaara taphatte jechuu dandeenya? Itoophiyaan hojii baattee irratti hojjette guddina itti fufa fiduu yookaan immoo lammiilee idaa yeroo dheeratti deebi'ee hin kaffalamneen kufaatii dinagdee hamaatti gatuudha jechuudha. Kuni qumaara jechuudha. Dhaabbanni liqeessitoota addunyaa kunneen yeroo liqaa namaaf kennan dhiiga biyyaa xuxuudhaa fi to'annoo dhiibbaa isaanii jalaa akka biyyoonni hin baaneef haala mijeeffachuuf malee gara laafoo ta'anii miti jechuudha. Haalli nagaa amma jiru immoo alargii guddisuuf kan abdiin namaaf kennuu miti. Kanaafuu mootummaan nagaa buusuu irratti fi alargii guddisuu irratti xiyyeeffannoo guddaa hojjechuu qaba. Waan nu daawwattaniif galatooma. Yoo qaccassi kun isinitti tole laayik nuuf taasisaa. Dhimmoota barbaachisoo addunyaa fi biyya keessaa irratti hubannoo dabalataa argachuuf seenessaa poodkaast sabskiraayib taasisaa. Yaada keessan komentii irratti bilisaan nuuf qooda. Hanga viidiyoo itti aanu wal arginutti yeroo gaarii qabaadhaa. Thank you.